Seeraa, Safuu Seeraa. Safuu 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 Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu. Nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti isinaa ga'u hordoftoota sagantaa Safuu Seeraa akkam jirtu? Sagantaa keenya Safuu Seeraa OBn'n sagalee uummataa fi tajaajilli beeksisaa fi bashannanaa Zinnaa Sholaanii waliin qopheessanii isinii dhiyeessan kunoo qabannee dhiyaanneerra. Har'a bakka addaan jira stuudiyoo keessa hin jiru. Isinis immoo bakka garaagaraa teessanii sagantaa keenya daawwachaa akka jirtan shakkii hin qabnu. Eessa jirta yoo jettan immoo godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee galma guddicha magaalaa Naqamtee keessa kan hin jiru galma seena qabeessa. Namoonni asitti guddattan beektu ta'a yookaan immoo kan seenaadhaanis beektan jirtu ta'a. Galmi kun baay'ee galma guddaadha. Magaalaa Naqamtee yoo dhuftan bakki isin daawwachuu dandeessan hedduu jira. Masaraan Kumsaa Morodaa jira. Akkasumas immoo muuziyeemiin Wallaggaallee jira. Achi keessa meeshaalee adda addaatu jira. Maarree seenaa ofii beekuun aadaa ofii beekuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Egaa yoo yaada qabaattan karaa lakkoofsa bilbila keenyaa 0114708080 haloo yoo nuun jettan dhimma seeraa qofa irratti isin keessummeessuu dandeenya. Gaaffii yaada yoo qabaattan. Egaa haqa yoo barbaaddan haqaan kottaa. Haqa barbaacha harkaan seerri safuu qaba kaa nuti ijoollee abbaa gadaati. Walaloo daawwannee anaa wajjin deebinee wal arginaa qabxilee adda addaa kan of keessaa qaban sagantaalee waan qabnuuf nu faana turaa. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Safuun seera qaba, seerri safuu qaba. Gaafa safuun cabe seera biyyaa caba. Safuu jechaan seera abbaa Oromoo har'a barra mite duruu beekna qomo. Siiqqee bokkuu qabannee eegne seera tuma galmeeffachaa dhufne seenaa bara kuma. Qarreenis heerumtee inni qeerros fuudhaa sirna gadaa keenyaan eegnee aadaaf duudhaa. Safuun seera ta'uu barreetti gammada. Hortee warra kushii ilmaan abbaa gada. Hortee warra kushii gurraacha Afrikaa nuti Oromoodha Ormiyyuu bariika. Gaaddisa Oromootaa odaa jala teenye yaada walii simaa dubbii wal dhageenye nagaa fi nageenyaan finneesii wal geenye. Odaa muka raaraa odaa muka oodaa lafatti taraaraman kan dhufan wal oodaa. Muka jala teenye waliin mari'annu kan nagaa buufannee jibbas ari'annu. Dargaggoon kabanyee maanguddoo fi beera nu biyya barsiise safuun ta'uu seera. Oromiyaa jechuun galaana beekumsaa burqituu cariiti hangafa waan hundaa kallacha mariiti. Lafatti seerri uumaa kunitti margedha. Lafatti addunyaan seeratti argedha. Kanaaf walaloo koon diinattan falfala tiraanispoortii keessan anatu kaffala. Sinan daawwachiisa Oromiyaa bal'oo yoo feetan moo yaalee feetanis yaa bal'oo. Dachee Oromootaatii Oromiyaa bal'ooni Booranaa moo yaaleen keenya yaa bal'ooni. Qeef dacheen Oromootaa biyyi warqii biyyi gootaa shaakkisoonfaa gujiin keenya warqii haanee jidduu teenya. Biyya Baabilee koo biyyi akaakayyuu Wallaggaanuu keenya biyyi gootaa fayyuu. Wallaggaa Toowaamiin akkamittan darbaa qe'ee goota keenyaa biyya biishee garbaa har'arra taa'eetuu ta'ii booruu raagaa Wallaggaa biyyi koo biyya abdiisaa aagaa. Oromoon naman tuqu kan tuqeef immoo nilu Wallaggarraan baanee seenna gara ilu. Warra fittoon beekne waaqiin beekne takka qe'ee caalii shoneef firris abbaa waggaa dhala seenaa malees nuti hin qabnu jooraa duruu manni keenya eenyummaa isaan kooraa biyya abbaa gammachiis illuun abbaa booraa kan qabu waakkatu ittumaa wal soora. Eenyummaan Oromoo fuularraa beekama. Jimmaanis akkasii warri gibeekama. Jimma abbaa Jifaaridha biyya shanan gibee hunduu guutee jira achi maaltu dhibee. Warqeen magariisnis achumatti marge addunyaan bunayyuu dura achitti arge. Duruu manni keenya nagaa waliif hawwaa biyya taaddee birrus koottaa laalaa shawwaa. Infalmatu malee yoomiyyuu rafanii warra dhimma sabaaf owwaatan dafanii qe'ee daraaraafaa gootalma kafanii. Nagaa fi nageenyaan kan nuti ittiin bullu dhugaa koottaa laalaa qe'ee agarii tullu.
Dachee Oromoo taa'an meen Finfinnee handhuura Oromiyaa gaheera Finfinnee Finfinneen keenyuma durumachii dhufa kan qajeelaa dooyyoo kan abeebee tufa kan dhiigaan tifkanne roorroo dinnee lollee kan tufaa munaati kan waaree golollee Oromiyaan balloodha warri hin beekne immoo bari Baalee keessas jira holqisoof umarii Baaleenis keenyuma kan waan hundaan guutuu kan Sheek Huseeniidhaaf biyyi waaqoo guutuu kan addunyaan beeku gootota tileeti badhaasni isaanis kan warqeedhaaf meeti warra seenaa qaban seenaan isaanis bal'aa teessoon isaanii arsiidha boqojjiif asallaa biyya tileetotaa namni arsiirra darbu taa'ee nyaatee darba quufee marqaa garbu Awwaash irraan ceenaan biyya ilmaan aayaa daawwanneetu galla haroo haramaayyaa Arsii barii kaanaan Harargetti galla deemnee guyyaa waaree warra duuban deebine ka'ee jennaan aaree biyya goota keenyaa qe'ee bakar waaree Dhiigni keenya tokko tiruun addan baatu laftis lafaaf malee lafeef daangaan taatu warra diina danfisan akka bishaan gaayyaa kaaba fagoos qabna Oromoo taraayyaa Ormis nu saamuudhaan maaf nutti arqitu walloonis kan keenya kan aadde warqitu Oromiyaa keenyatu akkasidha yaajama waan na ordoftaniif guddaa kabajama Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhattu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Quncee jiidhaatti maruu jedha Oromoon makmaakuu. Daa'imman umurii isaanii xiqqummaarraa jalqabee qaranii qaroomsanii guddisuun aadaadha. Akka argan gallakkisanii guddisuun immoo aada malee. Daa'imman har'a qaramanii yoo guddatan bor egereen biyyaa keessatti mul'ata waan ta'eef daa'immaniif xiyyeeffannaa addaa kennanii guddisuun baay'ee barbaachisaadha. Kana yoo jennu nyaachisuu, obaasuu, uffisuu qofaatu hin ta'in naamusaa fi seera akkasumas immoo sirna barsiisanii guddisuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef waa malee kanan kaasne biiroon dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota Oromiyaa caffee daa'immanii hundeessuudhaaf kora taa'e. Caffee taa'ichii fi caffee taa'ittiin hundi daa'imman ta'anii jechuudha. Egaa paarlaamaan daa'immanii kuni yookaan immoo caffeen daa'immanii akka addunyaatti kan inni jalqabame bubbuleera bara 2008 akka lakkoofsa warra Awurooppaatii jedha ragaan mul'isu Paakistaan keessatti akka Afrikaatti immoo Zimbaabeetti bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti bara 2009 akka lakkoofsa Awurooppaatti akka jalqabame kana malees Oromiyaa keessattis aanaa gandaa fi manneen barnootaa keessatti bara 2006 akka jalqabame ragaan biiroo dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota irraa arganne ni mul'isa. Maarree ijoolleen abbaa gadaa kun ammoo caffee kanarra yoo taa'an yookaan immoo paarlaamaa kana yoo eegalan daa'imman bakka itti diimokiraasii shaakalanidha jedhu Adde Munaa Ahmed hoggantuun biiroo dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota Oromiyaa. Paarlaamaan kun iddoo sirna diimokiraasiitti shaakalanidha jechuudha. Biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii dargaggoota Oromiyaa deeggarsa akkamii taasisaaf daa'imman kanaaf? Biiroon dhimma dubartoota daa'imman kallattumaan fayyadamummaa mirgaa fi nageenya daa'immanii waan hojjennuuf isaan leenjii kennu muuxannoowwan adda addaa akka argatan kallattii hundaa'u qaama dhimma ilaaluu wajjin taanee hin hojjennaa jechuudha. Daa'imman filataman kunoo maal jedhu miira isaanii dhaggeeffannu? Duraan dursee carraa kana naa kennu keessaniif guddaa galatoomaa. Godina Booranaa magaalaa Yaabelloo irraan dhufee xafayaa'ii paarlaamicha godhanii na filachuu isaaniif baay'ee natti dhaga'ameera. Amaanaa natti kennan kan ammoo itti gaafatamummaa fi amanamummaa guddaadhaan isaan tajaajiluuf waadaan gala. Barnoota isheetiin cimtuudha.
qabxiin isheen fiddes immoo baay'ee olaanaadha. 97.17 mana barnootaa ishee keessaas ta'e shamarran jiran hunda keessaa tokkoffaa baateetu ulaagaa guuttee kan filatamte. Ajaa'iba kaa ilmaan itti guddifanna jechuun isa kana mitiiree. Aadaa fi dimokiraasii babal'isuudhaaf amma fakkeenyaa fi kan filatametti sagalee caalmaan waa'een kootti himamee dura nan beekanii waa'een kootti himamee sagalee caalmaadhaan na filachuu danda'aniiru. Isa kana immoo dimokiraasiin kanarraa jalqabaa jechaadha. Dimokiraasii immoo kanarraa jalqabnee onneechuuf immoo paarlaamaan baay'ee waan barbaachisaadha. Naannoon keenya irraa guddinaan horsiisee bulaa fi qonnaan bulaadha. Bakka qonnaan bulaa kanatti immoo barumsillee babal'inaan hin jiru. Isa kana irratti illee mirga daa'immanii irratti illee hojii guddaa hojjechuun barbaada. Ani muka gootee warraan filatame wajjin sirriitti lafa buutoo godhuu dhiisee sirriitti tajaajiluun barbaada akka kootiin jira. Daa'imman Oromiyaatiif ergaa maalii dabarsitaati? Daa'imman Oromiyaatiif guddaa nan galateeffadha. Yeroo tokko baadiyyaa keessatti kan argamu jechuudha. Tika fa'aa gurgurachuun jira. Daa'imman akka tokko godhanii daa'imman gadi deebisuun jira. Garuu kana irratti gara fedhii kootitti wanta isaaniif fedhu daa'imman walitti qabee akkasuma kana walitti qabee sadarkaa guddaadhaan isaan ga'uun barbaadan jira. Barreessituu ta'ee filatamu kootti baay'ee gammadeera. Yaanni carraa kanaan argadha jedhee akka godina kootitti illee akka magaalaa Aggaarooti itti aantuu pirezidaantii paarlaamaa daa'immanii magaalaa Aggaarooti. Paarlaamaa kana kan hin eegale waggaa 3ffaadha. Waggaa 3 kana keessatti immoo naannoo keenya keessa dargaggoonni daa'imman umurii isaanii waggaa 12 gadi illee araada adda addaatiin qabamanii turanii kanallee waggaa 2 keessatti hamma ta'e ittisuu dandeenye jirra. Amma immoo barreessituu ta'ee filatamu kootiif baay'een gammada. Kana muuxannoon asii argadhe illee leenjii kanallee fudhee naannoo koottis deebi'ee hojjechuudhaaf qophiidha. Mee sagalee daa'immanii Oromiyaa dhageessisuudhaaf gara fuulduraatti maal hojjechuudhaaf karoorfatteertamu? Amma karaa fuulduraatti kan sagalee daa'immanii karoorfadhe amma hawaasa keenya keessa yaadni boodatti afaan jira, aadaa boodatti afaan jira. Kanallee hawaasa naannoo jiru akka Oromiyaatti akka magaalaa keenyaatti gorsa gahaadhaaf barumsa hubannoo isaanii cimsu aadaa kanarraa akka isaan hamma ta'e deebi'an nan godha. Daa'immanis immoo rakkoo isaan keessa jiran qoradhee xiinxalee rakkoo kana keessaa baasee gara barumsaatti deebi'anii akka isaan borullee isaanis akka koo irra caalaa abdii biyyaa ta'an gochuudhaaf karoora guddaa qabadheen jira jechuudha. Caffeen daa'immanii kun Aafiyaa'ii Ittaanaa Aafiyaa'ii barreessituu miseensa koree dhaabbii filateera. Aafiyaa'iin caffee Oromiyaa kabajamoo addee Loomii Badhoo egeree daa'imman kanaa yookaan egeree caffee taa'ota kanaa yoo dubbatan. Afaan guuteen abdiidhaan dubbachuu danda'a. Namootni daa'imman ammaas jirtan kun waggaa 10 yookaan 15 booda miseensa caffee yookaan miseensa paarlaamaa ni taatu. Ni shakkitu kan parsantiin agarsiisu. Warra biyya deeggartan akka dubbattan kan taatan isin haa taasisu. Tuutu guddadhaa jenna. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Namni tokko dhimma nama kan biraa yoonni mudhii qabatee akka malee haasa'u
ati abukaatoo abaluutii jedhama. Abukaatoo jechuun nama biraaf dhimma isaa akka isaa ta'anii dubbachuu jechuudha haala kanaan. Maarree abukaatoon dhimma namaa akka namichaa ta'ee dubbatu kun naannoo Oromiyaa keessattis bakka adda addaa hojii isaanii dhuunfaadhaan haa hojjetan iyyuu malee waldaadhaan gurmaa'anii yoo maqaa waldaatiin jiraatan iyyuu waldaan isaanii hagas mara bu'a qabeessa ta'ee waldaan abukaatota Oromiyaa kana hojjete kana taasise jedhamee yeroo dubbatamu hin dhaga'amu. Garuu akka waldaatti jira. Bubbuleeras waggoottan lakkoofsiseera. Maarree waldaan abukaatota Oromiyaa irra deebi'amee akka hundeessamuuf kan itti gaafatama olaanaa qabu manni hojii abbaa alangaa waliigalaa galma waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti walgahii waame tibba darbe. Kaayyoo ijoon walgahii yookaan immoo marichaa jedhan obbo Tashoomaa Girmaa hoogganaan mana hojii abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa. Kaayyoo ijoon marii keenya waldaa abukaatoo naannoo Oromiyaadhaa irra deebisnee kanaan dura sababa adda addaatiin waldaan kun hojimaata eegee wal argee miseensa isaa filatee hojii gaggeessisuu isaa filatee sadarkaa sanarratti hin cimne waan ta'eef kaayyoo guddaan isa cimsuudha. Taansee immoo kenniinsa tajaajila bilisaa dubartootaaf daa'immanii keessatti rakkoo kanaan dura ture sana isarratti hubannoo uumne abukaatoon naannoo keenyaa gahee isaa akka bahu taasisuudha. Kaayyoo guddaan kaayyoo lamaan kana qabanneeti kan har'a walgahii kana qopheessine jechuudha. Tole milkooftaniitu immoo? Nu egaa akka waliigalaatti walgahii kana yoo gamaggamnu ergaa karaa mirga dubartootaa fi daa'immanii kabachiisuutiin wal qabatee jiru ergaa gahaa dabarsine jenneeti kan ilaallu. Akkuma isinis hordofaa turtan ajandaa salammataatiinis wal qabatee waldaan abukaatoo naannoo Oromiyaadhaa miseensa haaraa dabalatee har'aan asitti hirmaate gara nama 600 ta'a. Isaaniin dabalamee irra deebi'amee akka ijaaramu ta'ee jira. Koree raawwachiistuu filatamee jira. Koree odiitiin karaa bilisaaf dimokiraatawaa ta'ee miseensa isaanii keessaa nama nuu ta'a jedhan kan ofii barbaadan filatanii jiru. Kanaaf akka waliigalaatti yoo ilaallu walgahiin keenya milkaa'aadha jechuun hin danda'amu. Kanaan durasi abukaatonni dhuunfaa bilisaan sa'aatii 50 keessumaa daa'immanii fi dubartootaaf akka tajaajila kennan beekamaadha. Walgahuun har'aa kun immoo addatti dhimma kana ni cibsaaree obbo Tashoomaa. Tajaajilli bilisaa kun akka seerattis ta'ee dambiidhanis tumamee akka hojiirra oolu ta'ee jira. Garuu sadarkaa barbaadametti namni barbaadu sun namni tajaajila ogummaa kana barbaadu argataa hin turre. Hojimaan isaa sirriitti hin diriirre gaafatamummaanis karaa seeratiin tumamee hin jiru waan ta'eef isa diriirsuun labsii keessa kan jiru mana murtii waliigalaa wajjin hin taa'e manni hojii abbaa alangaa hojimaata kana akka diriirsu labsii keessatti kan tumame hojiin jalqabne mana murtii wajjin hin jalqabne jira. Hojii kana seeraan deeggarree sirna goonee hojimaata goonee diriirsuudhaaf. Kanaaf kanaan dura karaa harca'een karaa bittinnaa'een tajaajilli kun kan kennamaa ture hojimaan isaa lafa qabatee hin jiru seerri kana deeggaruus hin jiru. Amma wixineen dambiin wixineedhaa qophaa'ee isarrattis innis dhiyaatee irratti mari'atamee jira. Dhimmoota ciccata ta'uu danda'an baay'ee isaanii nu kennanii jiru. Isa irra deebinee ilaallee yeroo gabaabaa keessatti mirkaneessinee kan hojiirra oolchinu ta'a jechuudha. Karaa gaafatamummaa qabuun, karaa sirnaawaa ta'een, karaa hojimaata qabuun abbaan dhimmaa yookaan immoo namni tajaajila kana barbaadu akka argachuu danda'u gochuudha. Keessawuu dhimma daa'immanii fi dubartootaatiin mirga isaanii kabachiisuudhaan wal qabatee gaheen abukaatoo olaanaa waan ta'eef kana bahuu akka danda'aniif irra caalaa kenniinsa tajaajila haqaa keenya kabajamuu mirga namaa bu'a qabeessa taasisa jenneeti kan ilaallu. Kanaaf irra caalaa kan kanaan dura hojjetamaa ture irra bu'a qabeessa nu taasisuus hin qabaataa jenneeti kan ilaallu. Kanaaf karaa kanaan hojii kanaan dura hojjetamaa ture daraan kan cimsu ta'a jechuudha. Cimuun waldaa abukaatota naannoo Oromiyaa faayidaa inni qabu. Waldaan abukaatoo cimuun inni jalqabaa miseensa isaa fayyada, jara fayyada, lammata uummatatu fayyadama. Sadaffaa akka waliigalaatti biyyatu fayyadama. Ogummaadhaa walitti dhufanii hin mari'atanii waan mari'atan mirga isaanii kabachiisuudhaaf. Ufuma isaaniitiifuu walitti dhufanii ijaaramuudhaaf hawaasummaa keessatti, diinagdee keessatti, sochii siyaasaa keessatti akka hirmaatan taasisuudhaaf isaantu fayyadama. Lammaffaa uummatatu fayyadama. Akkuma amma kaasne tajaajila bilisaa kennamu kana warri namni qabeenya hin qabne harka qalleeyyiin, jaarsoliin, manguddoon, daa'imman, dubartoon
qaama miidhamtoon fayyadamaa ta'u. Akkuma waliigalaatti hawaasi fayyadamaa ta'a. Akkamitti fayyadamaa ta'a? Karaa gurmaa'ee kanaan yoo dhufe abukaatoo alnaamusaa ta'e karaa adda addaatiin mallattoo akkasii calaqqisiisu gaafatamummaa mirkaneessuu keessatti olaantummaa qaba. Kanaaf hawaasi fayyadamaa ta'a. Miseensi fayyadamaa ta'a. Waldaan fayyadamaa ta'a. Hawaasi fayyadamaa ta'a. Akka waliigalaatti sirni bulchiinsa haqaa keenya fayyadamaa ta'a jechuudha. Kanaaf qaamni irraan fayyadamne hin jiru. Hunduu fayyadamaa ta'a. Milkaa'ina hojii maatichaaf eenyurraa maaltu eegama jechuun obbo Tashooma gaafanna irra deebinee. Akka waliigalaatti sirna kana hojiirra oolchuun gahee mana hojii abbaa alangaa waliigala naannoo Oromiyaati. Kanaaf har'as waltajjii kana kan qopheessinee jara kan wajjin akka mari'annu kan taasifne. Mariin keenya haala kanaan xumuramee jira. Kuni jalqabbiidha. Kanaan duras wanni gochaa turre jira. Isa kana sirna kana hojimaata isaa diriirsuu, seerota barbaachisan baasuu, dambii mirkaneessuu, qajeelfama baasuu, to'annaa hordoffii isaanii mana murtii waliigalaa wajjin taane tajaajila bilisa sa'aatii 50 kan akkatti isaan kennan hordofuu yoo isan raawwatiin dhufanii akka yeroo haaromsa isaanii haaromsiifatan akka hin haaromsine hojimaata kana diriirsuu gaafatamummaa mirkaneessuun gahee mana hojii keenyatti kanan hojjan. Kana biras dabree isaanis immoo gahee isaanii ba'uu qabu. Dirqama isaanii beekanii waan seerri jiruuf qofa otoo hin taane dirqama ogummaa isaanii akka ta'e beekanii ofumaan gahee isaanii akka ba'an gochuudha. Kan dabre abbootiin dhimmaa immoo fayyadamaa warri ta'an hojimaanni kun akka jiru beekanii ulaagaa seerri irraa barbaadu san guutanii tajaajila kana gaafatanii argachuu qabu. Kuni waa'ee mirgaati. Mirgiin gaafatama kadhaas miti seeran kennamee fi fayyadamaa ta'uudha qabu. Kanaaf akka isaan fayyadamaa ta'aniif immoo nu cimsanii kan hojjennu ta'a. Abukaatoo dhaabbachuun mirga heerri mootummaa dhala namaaf eeyyame malee kan namni yoo maallaqa qabaate bitatee yoo maallaqa dhabe immoo cal jedhee harka maratee taa'u miti jedhan obbo Amsaaloo Olaanii itti gaafatamaa waajjira deeggarsaa fi hubannoo seeraa mana murtii waliigalaa Oromiyaa. Heerri mootummaa keenya keewwata 20 lakkoofsa 5 irratti waan kaa'u qaba. Maal jedheeti kaahaa namni himatame tokko yoo abukaatoo dhaabbachuu hin danda'u ta'e fi akkanumas sababii harka qalleessaati jechuudha. Haqni hin dabadhamee yoo yaadama ta'e baasii mootummaatiin abukaatoon akka dhaabbatuu fi heerri mootummaa keenya keewwata 25 jalatti tumee jira. Bu'uuruma sanaan jecha ulaagaa kana lamaan yeroo mudatu abukaatootti isaa dhaabbatee tajaajila kana kenna jechaadha. Asiin gama abukaatootiin yoo ilaaltummoo abukaatoo dhuunfaatiin yommuu ilaaltummoo sa'aatii 50 tajaajilu akka qabu tajaajila deeggarsa bilisaa kana kennu akka qabu dambiin kaa'ee jira waggaatti jechaadha. Sanaa olis tajaajilu akka qabu. Kanaaf namoota harka qalleeyyii ta'an dubartoota daa'imman manguddootaa fi tajaajilli kun kennamuu qaba. Hirmaattota keessaas kan dubbisne. Wanni hunduu marii keessaa dhufa biyyoonni guddatanis wal mari'achuu yaada tokko tokko jijjiiree walirraa barachaa wal cimsaa dhufa waltajjii gaariidha jedheen yaada. Irraa isin baranna nurraa isin baratanii yaada wal jijjiirra. Walga'iin abukaatotaa naannoo Oromiyaa pirezidaantii itti aanaa pirezidaantii barreessaa fi miseensota akkasumas koree oodiitii filatee xumureera. Waadaa galleerra. Horaa bulaa haqaaf haqaan kottaa. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee. Yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa sagantaalee lama isin biraan geenyerraa tokko dhimma caffee daa'immaniiti. Inni kaan immoo dhimma abukaatota dhuunfaa irratti xiyyeeffate akkamittiin fooyyessinee tajaajila haqa qabeessa akka isaaniif akka namootaaf kennan taasisna kan jedhu irratti xiyyeeffachuudhaan kan isaan mari'atan akkasumas immoo irra deebi'amee namoonni filatamanii tajaajila haqa qabeessa akkamittiin kennuu danda'u. Keessumaa sa'aatii 50 kennuuf tajaajila dirqama qabu kan jedhame sana akkamittiin galma geessna kan jedhu irratti manni hojii abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa hojii cimaa hojjetee jira. Egaa milkaa'ina isaaniif immoo hawwii guddaa qabna. Akka isaan milkaa'anis shakkii hin qabnu. Duratti yeroon sagantaa beeksise
magaalaa Naqamtee godina Wallagga Bahaa galma guddicha magaalaa Naqamteen jira isiniin jedheen ture. Amma immoo kanan jiru muuziyeemii Wallaggaa balbalan jira. Muuziyeemii Wallaggaa kun seena qabeessa waggaa dheeraas galmeessiseera yookaan immoo lakkoofsiseera. Muuziyeemii kana keessa garuu kan jiru meeshaalee adda addaa kan warreen durii itti fayyadamaa jiran akka kumsaa morodaafaa jechuudha. As biyya kana keessa yookaan immoo magaalaa Naqamtee kana keessa masaraan kumsaa morodaas gama jira. Namoonni as dhufan keessummaaf yeroo dhufan kana daawwatu madda galii ta'uu danda'a. Nuti keessummaa yeroo simannu jechuudha. Yeroo keessummeessinu madda galii waan ta'uuf finnee keessummoota keenya barattoota isa ta'an kanneen yuunivarsiitii Wallaggaa dhufan finnee muuziyeemii Wallaggaa kana yoo daawwachiisne qabeenya as keessa jiru yoo daawwachiisne seenaatti agarsiisna jechuudha. Wallagga maal qabdi yeroo jedhamu Wallagga Bahaa maal qabdi yeroo jedhamu muuziyeemii kana keessa hundumtu jira jechuudha. Kanaaf kanneen as jirtan illee muuziyeemii kana daawwadhaa. Akkuma asirraa dubbifamu dafinoodha hanga sanbata guddaatti sa'aatii hojiitti yeroo hundumaa tajaajila hin kenna jedhama waan ta'eef muuziyeemii kana daawwadhaa. Nama seenaa beekutu seera beeka. Maalumaafuu sagantaan nuti har'aaf jennee qindeeffanne kan Safuu Seeraa kana fakkaata waan nu wajjin turtaniif fayyaa ta'a. Ispoonsara keenya Ejensii Galmeessa Ragaa Bu'uuraa Hawaasummaa Naannoo Oromiyaa guddaa galateeffannaa. Hanga torbanitti torban nagaa torban jaalalaa warra safuu kabaju warra seera eegu nu haa taasisu. Nagaatti. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Ejensii Galmeessa Ragaa Bu'uuraa Hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu 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 Seeraa. 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 Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu Seeraa.